Ashamaa harka daawwattoota fi hordoftoota AJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isin irraa jiraatu jecha AJM irraa oduu guyyaa kanaa qabannee dhiyaanne irraa oduu guyyaa irraa kan isinitti himu aan Tolchaa Huseeni. Oduu keenya guyyaa irraa keessatti oduuwwan biyya keenyaa fi oduuwwan addunyaalessaa kan laallu ta'a. Daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoowwan guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darban bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhatin akkasuma warri page Facebook keenya like follow hin godhatin YouTube channel keenya subscribe godhadhaa page Facebook keenyas like follow godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo qabannee dhufneetti isin ceesifna. Itoophiyaatti maaltu akka deemaa jiru yeroo ammaa kana nama hundaafuu galaa hin jiru. Wanti godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaatti guyyaa kaleessaa gaggeeffame waan hedduu nama suukkanneessuudha. Godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaatti qaamni mootummaa poolisoonni reeffa nama lamaa fidanii bakka naannoo buqqaatonni naannoo Sumaalee irraa buqqaan itti qubatanitti awwaaluu isaanii ragaan amma bishaan gurraachaa irraa arganne ni mul'isa. Namoonni kunniin eenyummaan isaanii hin beekamu. Eessatti akka ajjeefamanis wanti beekamu hin jiru. Hawaasni naannichaas reeffa namoota kanneen lamaanii wanni inni beeku tokkollee hin jiru. Garuu qaamni mootummaa poolisii fi raayyaan ittisa biyyaa reeffa nama lamaa fidanii naannoo buqqaatonni keenya naannoo Sumaalee irraa buqqaan qubatan kanatti akka awwaalan ragaan yeroo ammaa kana godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaa irraa arganne ni mul'isa. Ergaan godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaa irraa dhufe akka agarsiisutti godina Arsii lixaatti poolisootni bishaan gurraachaa reeffa nama lamaa magaalaa keessa kan hawaasni maaliif akka du'an hin beekne eenyuun akka ajjeese fi eessatti akka du'an hin beekamne guyyaa gaafa ji'a shanaffaa gaafa guyyaa 8 bara 2020 akka lakkoofsa faranjiitti kuulii ta'ii hidhamtoota ta'uu qaama hin beekamneen fidanii boolla qochisiisanii awwaalaniiti jiru. Bakki awwaalcha ganda duwwaa 3 yookaan bakka awwala ganda gadaa tokkummaa kan jedhamu qe'ee buqqaatonni naannoo Sumaalee itti qubsiisanidha. Ganda kana silaa nama du'aa fi awwaalamu kamuu caasan bulchiinsaa gandaa osoo hin beekin awwaaluun yakka cimaa raawwatamaa jiru dhoksuudha. Maal reeffi awwaalamu kun maalitti jedhanii yeroo gaafatamanis wal lolanii wal ajjeesaniin deebiin isaaniiti. Gochi kun uummata naannichaa hirriba dhoorgeetti jira. Sababni isaas torbaan darban namootni halkan keessa manaa fuudhamanii bakka buuteen isaanii dhabame kan hanga ammaa bakka jiran hin beekamne waan jiruufi. Oduu kana nus torbaan darbe keessa isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Buqqaatota naannoo Sumaalee irraa buqqaanii godina Arsii lixaa magaalaa bishaan gurraachaa qubatan waan nyaataniif waan dhugan waan hin qabneef yeroo mootummaan deeggarsa duraan gochaa fi ture akka godhuuf gaafatan isin maaltu isin dhibe jedhanii buqqaatota naannoo Sumaalee irraa buqqaan keessa namoota ijoo gaafii uummataa dhiyeessuu danda'an mootummaan qabee hidhuun isaanii ni yaadatama. Isaan keessaa muraasni gadi dhiifamanillee ammallee warri bakka buuteen isaanii dhabame hin jira. Reeffi kun kan isaanii tahinnaa sodaan jedhu uummata keessatti uumamee uummanni yaaddoo hamaan rakkataa jira. Raayyaan ittisa biyyaa ilmaan Oromoo poolisoota Oromiyaa keessa jiran irratti tarkaanfii hamma fudhachuun nama 11 godina Booranaa keessatti fixee jiraachuu odeeffannoon godina Booranaa irraa dhuftus ni addeessiti. Reeffi kun kan poolisoota Oromiyaa raayyaan ittisa biyyaa godina Booranaatti torbaan darbe ajjeesisan immoo eenyu wanti jedhu kun gaafii guddaa namatti uumee jira. Jiraattonni bishaan gurraachaa fi naannoo isaanii yeroo ammaa kana dhimma kanaan shororkaawaa jiraachuu isaanii nutti himanii jiru. Wanti guddaan garuu mootummaan poolisiin namoota kanneen eessaa fidee eenyutu ajjeesee magaalaa bishaan gurraachaa ganda duwwaa 3tti awwaalchisan waan hawaasni hin beekne waan bulchiinsi gandaa hin beekne eessaa dhufeetiniin reeffi kun achitti akka awwaalame yaaddoo guddaa uummatatti uumee jira. Mootummaan yeroo ammaa kana namoota hedduu ukkaamsaa jiraachuun isaas ni yaadatama. Namoota hedduu halkan itti seenee osoo namni quba hin qabne hidhaa jiraachuun ni beekama. Namni halkan mana isaa cufatee rafaa garuu ganama yoo tarafti bari'u mana keessatti hin mul'atu. Wanti deemaa jiru kun yaaddoo guddaa namatti ta'aa jira. Keessaahuu hooggantoota qeerroo hedduun qabamanii akka hidhamaa jiran walumaan argaa jirra. Godina Arsii lixaa fi godina Baalee keessatti ukkaamsaan kun heddummaatee jira. Jarri kun eenyutu ajjeese eessatti ajjeefaman wanti jedhu hanga ammaatitti deebii hin arganne. Firri nama kanaas yeroo ammaa kana wanti beekamee taaziyaa taa'aa jiru hin jiru. Kanaaf mootummaan kun wanti inni dalagaa jiru namaa galaa hin jiru.
ummanni wantoota raawwatamu hunda dammaqinaan faana bu'ee ordofuu qabaan dhaamsa kenna. Godina Jimmaa aanaalee garaagaraa keessatti hidhaa fi dararaan reebichi ilmaan Oromoo irra gahuu hammaataa dhufeetu jira. Torbaan lama sadiin afran darban keessa yeroo isinii gabaasaa turretti godina Jimmaa aanaa akka Sigmoo keessatti mootummaan abbaa irree biltsiginnaan qeerroo maaliif paartilee siyaasa biroo deeggartan kan deeggaruu qabdan PP qofa jechuun mana hidhaatti ol guuruun isaanii ni yaadatama. Aanaa Sigmoo qofa osoo hin taane aanota Jimmaa hunda keessatti qeerroowwan sabboontota sabaa ta'an hedduun mana hidhaatti guuramanii hanga har'aan kanaatti mana hidhaatti dararamaa jiru. Qeerroo mana hidhaatti dararamaa jiran kana maatiilleen akka dhaqee hin dubbisne dhoorkuu isaanii maddeen keenya godina Jimmaa nuuf himaniiti jiru. Kinootiin ammas godina Jimmaa aanaa Manchootti dargaggooyyeen hedduun Ramadaana dura qabamanii mana hidhaatti dararamaa jiran. Ramadaana keessa mana hidhaa keessatti kan dararamaa jiran qeerroowwan aanaa Jimmaa godina Jimmaa aanaa Manchoo hedduun isaanii muslima waan ta'aniif waan itti lulluqqatanii fi waan itti obboroo nyaatan yeroo obborootiif yeroo lulluqqitti akka hin argannes dubbatu. Ijoollee godina Jimmaa aanaa Manchootti mana hidhaa keessatti dararamaa jiran keessa kanneen muraasni maqaa isaanii arganne Siraaj Abbaa Booraa, Naziif Abbaa Jihaad Abbaa Fiixaa, Hawwii Abbaa Tamaam, Hasan Rashaad, Awwal Abbaa Tamaam, أول هشام صاحب أبا رشاد مبارك سراج هوي أبا بيام سليمان حسن محمد دومسي فاتهونيس قبافميت جرام مقوتا كنين كانوا مراس هارغنو يمالي نموني هدون من هيدا كيستي دررما جروم موتمان بلتغنام ديبا في دررا سبونتا إرانغو كانت آبودان ديمقراسي جل قبامي كانام أكا فيتام باسوم جراتوني قلنا جمام AGM في يادا كنان إياميچا دي سنيت جروم. Miiliin Itoophiyaa hedduun biyya Kuweet keessatti rakkachaa jiraachuun dhagahame. Yeroo darbee mootummaan biyya Kuweet namoonni qaamaa hin qabne dhiifamaan gara biyya isaanii akka deebi'anii fi yeroo gara biyyaa deebi'anii dhukkubni koronaa kun taree mootu iqaamaa argatanii gara Kuweet akka deebi'uu danda'an ibsuu isaa ni yaadatama. Ibsuma san bu'uura gochuudhaan mootummaan Kuweet lammiileen iqaamaa hin qabne kan biyya Kuweet keessa jiran baasii mootummaatiin akkasuma meeshaalee hamma tokko qabatanii gara biyya isaanii akka deebi'aniif yaamicha dhiyeessee ture. Yaamicha kana kabajuudhaan lammiileen garagaraa bakka jedhame sanitti dhaquudhaan waan mootummaan Kuweet irraa barbaadu hunda godhanii gara biyyaatti akka isaan deebisan waan hunda xumuruu isaanii isinii gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Yeroo sanuu garuu lammiilee Itoophiyaa irraa gama imbaasii Itoophiyaatiin hanqinni guddaa waan jiruuf mootummaan Kuweetis hanqina gama imbaasii Itoophiyaatiin jiru kana guutuu dhiisee lammiileen Itoophiyaa akka rakkatanii fi mootummaan Kuweet lammiilee Itoophiyaa irratti dhukaasa akka banen isinii gabaasuun kennaa ni yaadatama. Mootummaan Kuweet lammiilee kanneen yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaatti deebisuudhaaf waadaa galus hanga ammaatti namni tokkollee gara biyyaa akka hin deebine gabaasni amma Kuweet irraa nu dhaqqabe ni addeessa. Lammiileen waan hunda xumuratanii ishaaraas kennanii waan hunda egaragaa waan hunda xumuratanii gara biyyaa deebi'uudhaaf waan isaanirraa barbaachisu hunda geessanii mootummaan Kuweet kinoo ammallee gara biyyaatti isaan deebisaa hin jiru. Yeroo ammaa kana manneen barnoota biyyattii garagaraa keessatti ol naquudhaan namoota hedduu bakka tokkotti ukkaamsee irra taa'aa jira. Carraa kanaan COVID-19 isaan keessa yoo kan seenu taate lammiileen kun hundi dhibee kanaaf saaxilamuu malla jechuudhaan sodaa isaanii karaa AGM nutti himaniiti jiru. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa lammiilee Itoophiyaa Kuweet keessatti rakkataa jiran kanaaf kallattii furmaataa kaa'ee jara kana akkaataa isaan itti gargaaruu fi akkaataa gara biyyaatti itti deebi'an waan hunda akka mootummaa Itoophiyaatitti lammiilee kanaaf yaade furmaata kaawwaa akka qabu lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaa kana tursa madrasaawwan garagaraa Kuweet keessa jiran keessaa nutti himaniiti jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp yaalii fonqolchaa mootummaa Veenzuulaa irratti raawwatame keessa harka kan hin qabne ta'uu beeksise. Mootummaan Veenzuulaa jalqaba torbee kana loltoota Ameerikaa lama dabalatee hidhattoota 31 pirezidaantii biyyattii aangoo irraa fonqolchuuf galaana irraan gara biyyaatti seenaa turan to'annaa jala oolchuu beeksise. Veenzuulaan fonqolcha fashalaa'e kana mootummaan Ameerikaa mormitoota biyyattii waliin kan qindeesse ta'uu ibsuun viidiyoo fi paaspoortii loltoota Ameerikaa lama kanneen yaalii fonqolchaa kana irratti hirmaatanii mul'isuu eegaa ifoomse booda
Ameerikaan dhimmicha keessa harka kan hin qabne ta'uu beeksise. Pireezidaant Tiraamp televezyiina Fox News jedhamu akka himetti nuti karoora mootummaa Veenzuulaa fonqolchuu osoo qabaannee dhufaa jirra jennee itti himnee waraana ergine malee dhoksaan duula dadhabaa akkanaa hin raawwannu. Yaaliin kun garee mootummaa ala taheen kan qindaa'e ta'uu mala akka mootummaatti garuu quba hin qabnus jedhe. Haa ta'u malee yaada Tiraamp kana dursuun waraanni Ameerikaa ibsa baaseen loltoonni lamaan yaalii fonqolcha kana irratti hirmaatan jedhaman kanaan dura miseensa waraana Ameerikaa gara Iraaq bobba'e keessa kan turan ta'uu beeksise. Gaazexeessa Washington Post guyyaa kaleessa pireezidaantii Maduro fonqolchuuf sanadii waliigaltee fuula 40 qabu kan miseensonni paartii mormitoota dhaabbata tika dhuunfaa Ameerikaa keessatti argamu waliin mallatteessan ifa baasee jira. Akka gabaasa kanaatti lammiileen Veenzuulaa miseensa paartii mormitoota lama dhaabbata tika Ameerikaa kutaa Floridaa keessatti argamu Silver Club jedhamu waliin duula kana qindeessuuf doolaara miliyoona 213 kaffaluuf waliigaltee mallatteessan. Gabaasa Washington Post kana booda dhaabbanni Silver Club yaalii fonqolchaa kana qindeessuu amaneeti jira. Kanuma hordofuun mootummaan Veenzuulaa hoogganaa dhaabbata Silver Club fi miseensa mormitoota lamaan Ameerikaa dabarsitee akka kennitu kan gaafatan yoo ta'u, guyyaa kaleessa ammoo abbaan alangaa mootummaa Veenzuulaa Xaariq Sa'aab akka beeksetti loltoota Ameerikaa lamaan qabaman irratti himannaan shororkeessummaa banamuuf akkasumas lammiileen biyyattii yaalii fonqolchaa kana irratti hirmaatan ammoo yakka biyya ganuutiin himatu ibse. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma boroo odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.